nama waan dubbateen hanqanne ta'uunsaa har'a namoota baay'ee kan ajaa'ibu Jawar Muhammad gaafa OMN hundaa'u wanti dubbate har'arra taa'anii iyyoo yaadan raaga fakkaata. Ammatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessa jiru. Namni kaayyoo waraanamee tomsaa, waraanamee tomsaa, bishaan illee humnaan dhagaa cabsaa. Haala akkasiitiin qabsoon nagaa tooftaa haaraan warra afaan qawweeti haaraa taate kun finiinte. Qeerroon Oromiyaa mara irraa marii takkaan socho'e. Warri afaan qawweetiin qophaa'e qabsoon qeerroo afaan isaan hin beeynen itti dhufnaan dubbiin faallaa itti ta'e.